Oromsaa yaa Waaq guyyaa har'aa kan gammachuun guutaminaaf taasisi bahee hamman galutti eeggumsa kee narraan dhaabiin hamaa narraa qabi gaarii natti qabi sittamma ganfadhaatii ana garbicha kee gattee hin gatiin galannii fi kabajni guddaan siif haa ta'u. Guyyaan har'aa eeggumsa yeroo dheeraa booda qaqqabadhe ani haaraadha kaleessi koo seenaa borimmoo abdiidha har'a keessattiin of ilaala keessattiin of madaala daangaa gammachuu fi milkii koo baay'isee gadda koo keessattiin adoocha darbadheen rirriita harri mootii guyyoota hundaati biftuu ganamaa durseen ciisicha koorraa dammaqee injifachuunan eegale har'a biftuu ganamaa dursuun koo anaaf injifannoo isa jalqabaa haaraati durseen dammaqee yommuu isheen ciimmaa ishee urgufachuuf ijoollee ishee diddiimatan susukkuumaa ammuummii barii ammuummachaa hirriba dukkanaa dimismisaa injifachuufi ifa dimismisaan ija ishee saaqqataa urrii bittinnaa'een of dadammaqsitee abjuu ishee siikkattee hafuura dacheen fuula ishee dhiqataa ifa ifaa baatu daawwachaa onnee koo gammachuun guute laphee koo afuufaa suuta waliin imaluun natti tola. Bakkalchi barii waa lama naaf galaafattee baate injifannoo jalqabaa fi suuraa fuula ifaa tiblat yoo bakkalchi barii tirachaa halluu miidhagaa fi adeemsa hawwatuun asnatti imaltu tiblaxisee fuula gammachuun guutameeni kaarruu ishee saaqaa sesseeqaa natti siqxe ifti bakkalcha bariif seequun tiblax waliin naaf ifu waliin natti butatu waliin hiriiranii yeedaloo tokkoon faarfachaa gammachuu koo haaraaf gumaachu miidhagina bakkalcha barii ija koon bareedina tiblax immoo yaada koon daawwachaa ergan foddaa mana ciisichaa korre ejjee daqiiqaan 45 darbaniiru. Kennaa jedhanii naa moggaasan abbaa fi haati kiyya kennaa Waaq toleen jedhama ani maatii koof kennaa Waaqaa tokkichaati inni yoo toluu fi anaan kenneef isaanis gammadanii shan ililfatan yeroo angara dachee kanaatti dhufe san garbicha koo ati kennaa Waaqa kootii isa na jaalatuuti naan jettee harmeen koo yeroo daa'imummaa koo sana harmeen koo torba deessi abbaan koos torbuma dhalche torban keenya keessaa ilmi ana qofa kaanneen shamarrani anaan argachuu fi hedduu dhama'an jaaffaa irrattis na dhugoomsatan na dabalachuu fi yaallaan milkiin fagaateen marree yoon kennaa jedhame natti baay'ata lakkibbo xiqqaatu malee hin baay'atu amma garuu maqaan koo kennaa qofa miti barsiisaa kennaan jedhama na barsiisaa kaa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barsiisaa afaanii ta'een tajaajila barsiisaa afaan Oromoo saba Oromoon afaan Oromoon barsiisa naman dhibuu kun namni akkamiin afaan ofii nama barsiisa ani egaa ergan Oromummaa barsiisuu eegalee waggoonni 3 darbanii jiru dhaloonni koo fi guddinni koo gamtaadhaan ammas gamtaadhaan jiraadha manneetiin jireenyaa waliinii kondominiyeemii keessan jiraadha kanan bahuu fi galu qofaa kooti gamtummaa keessa qofummaa jiru beektu kan koo dubbiin akkasi maal taatan yaa jamaa deeminaan jettanii yeroon natti gahaa jiraam
Kan irraan immoo jireenyaatiin kutaa galuun naaf hin ta'u. Tablet ati kennaa waaqa koo na jaallatuuti. Si dhabuun fedhu hin barbaadu. Akkuma ati jara keessaniif kennaa waaqaa isaan jaallatu taateemu eeyyin akkasuma san. Ati immoo anaaf maal akka taate beektaa? Beekus meenatti himi afaan kee irraa dhaga'uun koo gammachuu lubbuu koo dachaan kumaan waan dabaluuf. Ati anaaf anummaa kooti. Ani kanan ana ta'u siin yoon qabadhe qofaa. Ati anaan ani immoo siin guutuu taana. Kun erga dhugaa ta'eeti hamma yoomiitti hir'annare hamma waliin guutuu taanutti. Tablet anaaf dhukkuba kooti. Tablet anaaf dawaa kooti. Isheenan dhukkubsadhe. Isheenan fayyas. Gaarummaan shamarranii miidhagina isaanii irra caalii yoo nama booji'u. Addunyaan isaaniin alatti ni onti. Lubbuun isaaniin alatti dhaamota qofummaa hin dandamatu. Jireenyis isaan malee ittoo soogiddaa malee taati. Tablet anaaf akkasi. Gaarummaan ishee hammeenyaan marfameera. Obboleessa kee garuu maalan godheen? Akkam? Ijaan argaaf na jibba. Karaanan ittiin mooraa seenee bahullee na dhoorge. Kenno ati maaliif waa'ee isaa hin dhiiftu? Akkam godheen dhiisu? Callisi ati. Yeroo barnoota kee xumurtu na fudhattee badda. Alas eessa abbaa isaatti nu argata. Yaanni ishee natti tole. Yeroofis ta'u sodaa obboleessa ishee isa waraabessaa sana narraa fageesse. Ofitti hammadhee liqimsuunan kajeele. Garuu hin danda'u. Gubaa hafuura isheen na ho'iste. Qaama tokkoof yaada tokko taani. Maal ta'a osoo waaqni shamarree miidhagduu fi obboleessa kennuu baatee keessattuu obboleessa hangafaa sirumattuu Tableti obboleessa qabaachuu hin qabdu ture. Maal godha garuu qabaachuu irra darbee isa fayyaan nama liqimsu qabdi. Yommuu waaqichi natti ajajummoo ayyaana isaaf koo addaan fageesse. Wal jibbisiisee anaaf obboleettii isaa jaalalaan walitti hidhuufi onnee keenya walirraa tolche. Waliin walitti nu guutuu fi hir'uu nu uume. Kennoo koo oo lubbuu koo sin jaaladha beekta miti? Shakkamuun isaa atoo hammam na jaalatta? Asii kaasee hamma duuba sanaatti. Hamma duuba kamitti? Hamma duuba jireenya duniyaa kanaatti. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba asoosama gabaabaa Oromsaa jedhu kutaa tokkoffaa asumarratti xumurra. Kutaa lammaffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Asoosamni gabaabaan kun kitaaba Odaa jala kan barreessaan isaa Tasfaayee Ayyalaa fi Iddoosaa Kabbadaa ta'e irraa kan fudhatamedha. Seenessaan kitaabichaa Fu'aad Awwal waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Horaa bulaa.